Abbaa Bashee. Wayye. Waa'ee Bashee kana akkamii dhugaansee dhokatee mafee? Waa'een Basheedhaa akkas ta'e yeroo tokko warra Ameerikaa akkana jedhanii turani. Bofa nama lixee harkisanii incitaa gadhiisanii lixaa jedhani. Waa'ee akka Basheedhaa namoota hin shakkee himadhee mana seeraatti himadhe baay'ee isaanii barbaadamaa ma jiru ammarraatti jechaadha. Kanarra ga'ameera jedhamee wanti natti himame hin jiru. Kan miidhame ammayyuu anaadha. Caankoo miidhamte manatti galtee dhugaan ishee kana jedhamee wanti natti himame tokkollee hin jiru. Yeroo sanatti namoota Bashaatu miidhan jedhamanii shakkamanii kan akka barsiisaa boodanaas fa'aa jechaadha. Himadheera mana seeraatti qaama seeraatti dabarsee kenneera. Boodanuma kana keessa immoo hiriyaa mucaa kootiitti kan hin beeku mana koo kan dhufan inni shakkame jennaan isasii qaamni seeraa kanaaf hordofu godheen jira. Garuu barbaadamaa jiru dhugaa mucaa kootii akka kanatti rarreena jalaafe. Mucaan koo akka kanatti miidhamteetu manatti ol deebitee galtee jirti. Adaraa keessan isinillee na gargaaraatti dhugaa ishee barbaada. Dhugaa mucaa kootii. Dhugaansee illee ba'uu qaba. Jechuun al tokko maaloo dhabeettaa? Obsa godhachuun keenya gaarii miti. Eegalee namti. Dhimmi kun dhimma keenya hundumti keenya duratti iyyuu dhimmi kun dhimma hunda keenyaatu waan ta'eef kanaaf dhugaasee ba'uu qaba. Kan nu obsisiise tokko seeratti laanne dhugaa mucaa kootii seeratti hin kenne qaamni seeraa immoo namoota kana barbaadaa jira. Kanaaf hin obse garuu harrumayyuu keessi koo sirrii miti natti tolaa miti anamma. Daqiiqaa muraasa si hafe. Abbabbaan kee bilbilaa jira. Hello. Fixeera mucaa raawwadheera sitti naan jettee na ajajji sana raawwadheera dafiitii mucaa koo gannaadhiisi. Oh, xumurtee. Excellent. Tol, ariifadhu viidiyoo naa ergi. Viidiyoo fi suura naa ergi. Karaa telegiraamii. Sana booda ilma keessiifan gadhiisa. Hayyee. Abbabbaan kee baay'ee nama ajjeesuu irratti goboziidha. Argite? Daqiiqaa lama otoo hin guutiin lubbuu namaa baasa. Amma gaa maal jettee ajjeesaa faana jiraata? Namni akkatti garaa jabaatee daqiiqaa keessatti dhaqee nama ajjeesu abbaasii ta'uu danda'a? Maal namni hamaan akkasii? Maal namni waraabessi akkasii? Akkamitti namni nama ajjeesaa hin jedhe malee? Akkamitti namni nama ajjeesa? Namaayi kun waraabessa malee. Maal akka ta'e hin beeku baay'ee na hin jira. Ganamaa jalqabee amman si wajjin ture hundumaa nannaa'a. Maal ta'a? Rakkoo jira moo? Anon beeku baay'ee hunda koo walitti naa'an jira. Tarii mana galee xiqqoo ishee boqodhu adeeme. Wayyaa maaliif baay'ee keessi koo hin dandeenye beekaa baay'ee naasuun guddaan natti dhaga'amaa jira.
dhiifama. Anis lafa na kun qaba. Bakka rakkoon qabu. Galatoomii naa eebbifami. Siin bilbila. Eesh. Argite? Namni garaa jabaate akka abbaa keetti nama ajjeesu addunyaa kanarra hin jiru. Yoo xiqqaate haga ammaatti nama 7-8 ol nama hin beeku ajjeeseera. Kanaafani abbaan keessa hin jaallatu kanan jedhe. Oh my God! Kun argite? Laal, akka abbaan kee nama ajjeesu. Argite? Oh my God! Qaxaqqaxee ajjeese. Laal akka inni godhee ajjeesaa jiru. Laal kan. Akkamitti garaa jabaata kun waraabessi? Kun namaayi. Kana booddee atis bilisa baateet. Garuu waa tokko sitti himuun barbaada. Asii isa deemu eessa akka turte, maal akka hojjette, maal akka taate jecha tokko nan dubbadha jette taanaan sin galaafadha. Walii galleera. Uffata kee jijjiirrattee suuta jettee deemsi. Sii galee? Lammii akkam abbee jirtaa? Bakkee keessa olii gajjeertaa dubbistu Maal gochaa jirtaa abbee? mul'ata waan gochaa jiru yaabachaa jira. Dubbisaartaa? Ammati amma gaafa qormaataa ija mana keessa teessee ija gadi facaaste teessee dubbistu. Qormaata daffanuudhaaf dubbisaartaa kaammati. Meetas gabbaa ta'e nama caminiiti hodhu dubbis. Tu dubbistee siif gaariidha. Anoon dubbisu baakki. Sirriitti dubbisteettaa qormaata boruu kan sirriitti irratti qophoofteettaa? Amma hin danda'e qophaa'eera. Garuu barsiicha akka baay'ee eeguu beeki. Annaaf waan si mijatu natti hin fakkaatu. Kogga amma isa immoo akkas goona. Muudiidhuma tokko wayii fayyadamnee na gargaarta. Bifuma danda'amuuni na gargaarta bakka tooftaa ta'ee fayyadamnee qormaata naachisiista sirraanata. Ani irratti hin qophoofne hin dubbisneen. Dheengadda qormaata zeeroon fide natti hiite mucaan iyyuu. Sitti hiyyeessu qabdi. Ani kan si gargaaru yoo jiraate si qayyabachiisuu qofa. Kan biraa waan si gargaaru annaaf daandii si ilaallu. Jechuun ani gaafuma dubbisu natti hin tolu beektaa. Dubbisu mana jibbise maaliif akka ta'e hin beeku malee natti hin tolu gaafa dubbisu naan galu waan isaa. Naafillee naaf galee dubbisaan jiru. Yaalii dubbistaa yaaliidhaan waan fiddu qabdu. Kanaafiyyuu anna kana keessaa ta'uu baastee gaarii. Ani immoo xiqqoo isheen irrasitu sosocho'a waan ta'eef hin dubbistas yeroo baay'ee waan ta'eef gaafa dubbisu naan galu. Dubbisuu kana baay'isi. Lammi ani dubbisuuf dhiphisuun barbaadu amma isaatii kanatti. Akkam jirtu? Nagaa jirtaa? Jirtaa? Akkamati? Maal gochaa jirtu? Mucaa kanatti hin dubbisne dheesi nu dhiphisaa jira waan isaan hin beeku malee. Dubbisaa ture? Hin dubbisne dheesi na dhiphisaa jira ofiisaati qormaata boruu qabnaa isa dubbisaa jira. Isin waan dhageenye? Maani? Maan ture? Bashaatutu mana keessatti duutee argamteedha. Mana keessatti duutee? Eessa ajjeese? Ani maalan beeka ani garuu dhugaa ta'uu sobaa ta'uun beeku garuu jechuma dhaga'ee garuu hin ajjeese isinitti fakkaatame. Abshaaludha moo barsiisadha moo hin ajjeese isinitti fakkaata. Qoo eenyurraa dhageessite eenyu sitti hime? Ani mana mamarraa hin dhagaye garuu dhugaa ta'uu isaa agas mara hin beekani garuu mana keessatti duutee argamte jedhe. Dhugaa ta'ennaan abshaalota ajjeese abshaalota. Anaan dhugaatti fakkaatan. Akkasitti fakkaachaa jiras. Dhugaatti fakkaatan. Bashaatonni nama du'uu qabdudha. Duulleen qabdu ture garuu maal goona reega duute immoo. Maal akkamitti ajjeesisu maal goote? Sigaa yoona
Barsiisaa mana ajjeese. Barsiisaa anis isuma shakka. Ayi bashee. Nama du'uu hin qabne turte bannaa. Maal qo'annaree ani jechuun humni keenya nus bu'uura akkanuma. Abshaaloon moo taate abshaaloon moo? Abshaaloon nama humna kamii abshaaloon na jeessa hin ta'u barsiisaa sanii malee kamitti hin ta'u. Hamaan barsiisaa sana ta'a malee abshaaloon garaa keessaa owwaa qabu natti fakkaata. Barsiisuma santu isuma galaafachiise. Barsiisa ajjeese jettu ammas. Isumatu galaafachiise. Ani immoo abshaaloon shakka abshaaloon. Amma basheen hin duute jechuudha. Akkas jedhan kaa garuu hagama gogaa ta'e hin beekne. Waan ofeefu deemnee osoo naannoo isaanii deemnee gaafannee wayyu. Bakka inni qulqulleeffachuu qabna. Deemnee qulqulleeffachuu qabna. Maal qayyaabatta nama du'e? Eeloo caala akkam nagaadha nagaa maali bashaatu du'eedhanii amma reefu natti man tolee dafachitti kottu. Barsiisa nagaa keessanii bashaatu du'e hin duuteedhaan kun wajjin nagaa fiigaan jira karaaraan jira tolli. Guardena bashaatu ishee du'e fiigaan jira kottu. Lammiitti mula lammiin nagee dheengaddalee wajjin taphacha lammii dhageessee dhaqaartu tolee dhufaan jira. Yeroo qormaataa kana waan akkasii nama mudata. Nama qormaataaf jedhee du'ee buleen argine isin amma. Maadeen gadda baafachuu qaba. Gadda bahuu qulqullaa'uu qaba. Yeroo wayii jechuudha. Qormaata akkanuma yaaddee du'ee nama bulufaatu jira. Qormaanni badaadha waan nama baay'ee nama qormaata. Eenyutu akkas godhee garuu amma eenyu gaafannaa information kana namni mudatu jira. Achi geenye beekinu kana dabarree manni warra abbaa bashaan. Amma eenyu shakkitu sin? Ani abshaaloo shakka abshaaloo mata ajjeesse. Ayi boodana. Barsiisaan kana isuma ta'a. Congratulations. Baga gammaddan. Hojii ajaa'ibaatu hojjetame. Hojii dinqii. Argitanii? Nama hundum lafarraa fidnee obbaraaruu qaba. Yoo addunyaan kun hin baddi ta'e illee anaa fi isin qofaatu hafuu qaba. Walii gallee hojiin hojjetame hojii salphaa miti. Ammas garuu hojii gurguddaa baay'eetu nu eega. Qumaaraa kana kan taphachaa jiru lubbuu keenya qabsiisnee gatii ta'eef ammas wantoota gara keenyatti deeman hunduma isaanii hatattamaan xumuraa deemuu qaba. Wanni nuti gochuu qabnu bashaatuun gaggeeffamteetti. Kun waan guddaa gufuu guddaa of fuulduraa buqqisneerra. Kana booda gufuulee xixiqqoo nu fuuldura jiran xumuruu qofa wanti nurraa eegamu. Isa kanaaf immoo gufuu guddaan namichi amma bashaatuu ajjeese kun seeratti dhiyaachuu qaba. Ajjeesaan jiraachuu hin qabu. Mucaa waan beekne manatti dhaqee ajjeese. Miti? Yaabshara. Amma dhimma kana maal ta'a yoo ofirraa buuste nurratti soo dhiibbaa fiduu danda'a. Waa'ee dhimma koo sanaadha. Dhimmi koo furmaata dhabeera maal gochuun qaba? Akkam gootare amma nurratti soo dhiibbaa fiduu danda'a. Kanaafuu qaama dhimmi isaa laallatutti dabarsitee yoo ofirraa buuste sii wayyu amma yoomitti baqachaa jiraatta? Haga yoomitti akkan baqadhu hin beeku. Isa jimmuu kan baay'ee si dhufu jechuudha. Amma mana barumsaatti qormaata qoramaaru. Qormaata kana yoo hin qoramne immoo mana barumsaa kana waggaa tokko dudduubatti deebi'uunatti ta'a. Rakkina ajaa'ibaa keessa hin jira. Maal akkan godhu hin jira miti wallaalaan jira. Kanaaf callisteen baqataniiti. Maal godhetam? Haqeen harka kennamu? Harka laannaan dhaasaatiidha. Yoo gad xiqqaatee waggaa 8-9 gadi na jedhan. Maaf callisanii si? Yoon qabamee
informationiin jiru ana waan fakkaatuuf dirqama neeruu danda'u yaada si galee informationiin jiru hundumtuu waa'ee koo waan ta'eef amma waan fedheefu isin baay'een dhiphatina ana mana deema baay'ee as baay'een turu nan deema garuu yoo rabbi jedhee dhugaan kun baay'ee mayyaadha guyyaa tokko akkasitti namni. Kanaafidha kan isin jedhee nusi akkasitiin amma asitti yoo namni si arge amma nusi akkasitti rakkoo jalarra si galee kanaaf. Nan beeka hundi nan beeka kanaan booda nan deema. Kanaafuu rakkina qabu isin jajjabaadhaa guyyaa tokko dhugaan keenya baay'ee yaada. Yoo na bilbilaara. Ijoollee kilaasii na bilbila qormaata jira fakkaata. Hello. Maal jette? Wantoota seera garasaatti deebisisuu danda'an gaafa ajjeese milikkitoota ashaaraa dabalatee kallattii garagaraan bashaatu ajjeesuusaa seerri beekuu qaba, seeratti dhiyaachuu qaba, nuti bilisa bahuu qaba. Waliigallee bilisa bahuu qabnaa jechuudha. Kanaaf iyyuu tokkoffaa gara mana isaa deemnee ragaan seeraa gama kanaan jiru akka inni namicha kana qabatu goona. Dhibba keessaa dhibbatti hojii kana kan hojjete isa qatii ta'eef eeruu seeraaf kenninu. Eeruu seeraaf kan nuti kenninu immoo akkaataa nurratti hin beekamneen. Dhaabbadhu qo'i tasgabbaa'e. Qaamni seeraachi waan jiraniifuu qabamuu dandeessa. Kanaafiyyuu obsiin haasofna. Waan hundumaa irratti mari'achuu dandeenya. Kanaafiyyuu hin deemne. Qama deemuu qaba kamaana nama du'e inni qaamni seeraachi jiru hin qabamtaa. Achi deemtee naan hin qabamtaa. Achi deemuu qaba. Qo'iin tasgabbaa'e. Amma deemuu hin qabdu. Tasgabbaa'e irratti haasofna. Mucaan kun duuteetti silayyuu moosisii barbaadaaru waan ta'eef achi waan jiraachuu danda'aniif qaamni seeraa deemuu hin qabdu. Tasgabbaa'e. Wanta jiru immoo irratti haasofna. Akkamitti nan ta'a waan sana adda baafachuun qabu dirqama. Yoo dhugaate. Hin beekamu tabbaasa. Basheedhaan kilaasii tokko wajjin barachaa turre. Sirriitti walitti dhiyaattu. Walitti siqannee. Bakka dhiibbatiin gaafa taa'ishiin haasofna waan jiru. Nama kana godhe immoo nan beekadhis. Hin beekamu? Yoo dhugaate wanti kun yoo dhugaate nama kana godhe nan beeka. Barsiisaa koo jira kan dura kan wajjin barachaa turre. Ishee jaallatee ture. Saan booda butee erga buteen booda manatti galfatee erga manatti galfatee jalaa baatee isuma jettee ittitiisaa dhuffachuu fedhee ishee ajjeesse jedhee yaada yoo dhugaa ta'eef ijoolleen irraa kaatu daaru bilbila sanii shakkii irraa qabda taanaan shakkiin maa hin qaba garuu maal godhare sababa isaatiif ani iyyuu akkamaa ta'aara. Tasgabbaa'ee beekaati waan jiru barumsa waan hin hafne yaada keenya badii. Maal qaba ammoo ijoolleen kun narraa kaasan bilbila. Hojjetu? Na hojjechuu jaala bilbila ijoolleeti. Akkas godhe yoo naannoo kana ture isin irratti illee rakkoo qaba waan ta'eef waan ijoollee hiriyoota kun naqee irraa adda baafadhaa naannootti deebii qe'eetti. Akkas wayyoodha. Wayyaa of eeggannoo godhi gara. Ana fin eeggadha deemeti. Wala gara ture bilbila siin bilbila ture. Ragaalee barbaachisoo bashaatu ajjeesuusaaf ragaalee barbaachisoo ta'an viidiyoo dabalatee uffannaasaa dabalatee ashaaraa dabalatee akka inni seeratti dhiyaatu goona. Gaafa sana nuti bilisa. Inni garuu mana hidhaa keessatti tortora. Waliigallee kanaaf iyyuu ati gara mana namicha kanaa deemtee nama kana faana haasa'uu qabda. Karaa salphaa dhimmi kun akka xumuramuuf kan raawwachuu danda'u sidha. Kanaaf iyyuu sa'aatii ammaa kaastee hojiin kee yakkamaa kana seeratti dhiyeessuudha jechuudha. Amma hospitaala isheen keessa jirtu hundumaa deemee barbaaduun qaba. Yoon qabames yoon hidhames barumsa koo dhiiseera kanaan booda maatii koo wajjinis wal dhabeera. Dhummaatti ta'uu qabu qabamuu qabu maamaan qabu mareen qabamuu qabu. Rakkina qabu. Waan fedhe haa ta'u hospitaala isheen jirtu keessan deemu.
hospitaala isheen jirtu hin deemu.